Islam, Islam, salam no, Islam, Islam, Magaalaa Mootaa Irratti gubannaa masjiida mormuudhaaf haala kanaan baatanii sagalee keessan dhageessisuudhaaf aduu kanaan qilleensa kana keessatti mormii bahuu keessanitti akkuma ala darbee jimaataaf beellamamee har'atti dabarfateennaa waadaa seentanii argamtan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Magaalaan Dirree Dhawaa. Magaalaan Dirree Dhawaa. Magaalaa sabaaf sablammiin adda addaa hordoftoonni amantaa adda addaa keessa jiraatanu. Magaalaa kana keessatti isin warri har'a mirgi amantaa keenya kabajamuu qaba. Masjidni gubachuun qabu jettanii warri hiriira baatan kun namoota biraa akkuma dhaaddannoo qabattan kanaan warra yakka dalage akka balaaleffattan mootummaan naannoo Amaaraa masjidoota gubatan qabeenya muslimaa saamaman akka dhiifama gaafatee wanni kun warri yakka kana dalage tarkaanfiin irratti fudhatame ummannis immoo kiifame akka mirgi isaa kabajamee jiraatu akkuma gaafataa jirtan magaalaa keessan keessatti Dirree Dhawaatti isinis mirga keessan kabachiifattanii mirga namaas eegdanii jaalalaan walqixaan obbolummaan sabaan adda adda taatanus amantaan adda adda taatanus deeggarsa sin qabdanu dhaaba siyaasaati adda adda taatanus nagaadhaan waliin jiraachuu keessatti fakkeenya ta'uudhaaf tokko taatanii harka wal qabattanii magaalaa keessan magaalaa nagaa magaalaa keessan magaalaa wal danda'u magaalaa keessan magaalaa wal hubachuu gochuu irratti jajjabaachuu qabduun jara. Dirree Dhawaan seenaa magaalota Itoophiyaa keessatti Finfinneetti dhaantee humnaan guddinaan magaalaa lammaffaa turte har'as yoo tokko taatan yoo wal dandeessan yoo wal hubattan yoo wal bira dhaabbattan mirga keessan kabachiiftanii mirga nama biraa yoo kabajdan magaalaan keessan hin guddatte jechuudha. Kanaaf immoo dargaggoon asitti wal argaa jirru shamarran fagoo jiranu warri as jirru hundi keenya aalimoota keenya dhageenye jaarsoota biyyaa dhageenye bulchoota keenya dhageenye wal gorsa dogoggorris jiraannan rakkinnis jiraannan komiinis jiraannan akka har'aa karaa nagaatiin hiriira bahaa akka har'aa dogoggorri jiraannan mormaa akka sirraahu carraa kennaa gorsa waliin magaalaa keessan guddisuun barbaachisaadha jedha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diiniin keenya Rabbiin booda numa qaba. Ammaan booda nabiyyiin biraa nuun ergamu numatu diinii keenya ulamoota keenya dhagahee mirga diinii keenyaati qabsaa akkana miti. Kanaafuu tokko taanee masjidaan ganda gandaan wal hubannee wal ijaarree wal dhageenyee diinii keenya barachuu irratti jajjabaachuu qabna.
Dhaloota keenya dhaga'uu irratti jajjabaachuu qabna. Tokkummaa keenya cimsuu qabna. Nama laa ilaaha illallah jedhe jamaa kamuu haa ta'u mazhaba kamuu haa hordaf ejjannoo kamuu haa qabaatu obbolummaan laa ilaaha illallah diigamuu hin qabdu tuqamuu hin qabdu walii obsine wal bira dabarfanne wal bira dhaabbanne harka wal qabanne dhaaba keenya majlisa keenyas majlisa jabaa goonaa. Allahu akbar. Diini keenyas waan rakkina jiru dogoggora jiru hoggansarra haa ta'u gara hammadaka haa ta'u wal bira dhaabbanne sirreeffachuu qabnaan jedha afaan amaariffaatiin kanumarra deebi'a. Allahu akbar. Allahu akbar. tasgabbaa haa ta'a. እንደሚታወቀው በዛሬው ዕለት ባለፈው ጁምዓ በሀገር አቀፍ ደረጃ በተጠራው ሰልፍ ላይ በድሬዳዋና ከፊል ሐረርጌ ክፍል የክርስትና እምነት ተከታዮች የሚያከብሩትን የቁልቢ ገብርኤል ምክንያት በማድረግ ወንድሞች ከተለያየ ሀገር ከተለያየ ከተማ ስለሚመጡ በሰላም በዓላቸውን እንዲያሳልፉ ለማድረግ ሲባል የተላለፈውን ሰልፍ ዛሬ ተገኝታችሁ እዚህ ቦታ ድምጻችሁን እያሰማችሁ ነው። እኛም ደግሞ በሐረር ከተማ ተካሂደው በነበረው የሰላምና የአንድነት ኮንፈረንስ ላይ ተገኝተን ወደ አዲስ አበባ ስንመለስ እዚሁ አጠገባችሁ ወዳለው ኤርፖርት ስንመጣ እናንተ ወንድሞቻችን በዚህ ሁኔታ ሰልፍ ላይ ስላላችሁ አብረናችሁ ሆነን ተያይተን ሰላም ተባብለን ተመካከረን ማለፍ አለብን ብለን በመካከላችሁ ተገኝተናል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ድሬዳዋ የሰላም የፍቅር የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች የተለያየ ሃይማኖት ተከታዮች የሚኖሩባት ከተማ ነች። በድሬዳዋ ውስጥ መብታችሁ እንዳይነካ መታገል አንድ ሆናችሁ ለዲናችሁ ክብር መቆም እንደሚገባችሁ ሁሉ እናንተ ዛሬ እንዳደረጋችሁት በብሔር ማትገናኙት ከክልላችሁ ውጭ ሆነ ርቆ ያለ የሞጣ ሙስሊም ወንድምና እህት የነሱ ጉዳይ የኛ ጉዳይ ነው፣ የነሱ መስጂድ የኛ መስጂድ ነው፣ የነሱ ንብረት መጠቃት የኛ መጠቃት ነው ብላችሁ በዚህ መልኩ ሰልፍ ስለወጣችሁ ጥሪ አክብራችሁ የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ባደረገው ጥሪ አክብራችሁ በመምጣታችሁና በመውጣታችሁ ልትመሰገኑ ይገባል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ይሄን የመሰለ ወጣት ይሄን የመሰለ መልካም ፊት ይሄን የመሰለ የድሬዳዋ ሙስሊም ለዲናችሁ መቆርቆር ብቻ ሳይሆን ዲናችሁንም መማር አለባችሁ፣ ዲናችሁንም መቅራት አለባችሁ፣ ዑለሞቻችሁን ማድመጥ አለባችሁ። ሰዎች የትኛውንም መዝሀብ ይከተሉ የትኛውም ጀማዓ አባል ይሁኑ የላ ኢላሃ ኢላላህ ወንድማማችነት የላ ኢላሃ ኢላላህ ትስስር እንዳይበጠስ መጠበቅ አለባችሁ። በዚህ ላይ በርትታችሁ አንድ አካል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ አካል እንዳሉት ሙስሊም አንድ አካል መሆኑን በሰሞኑ ሂደት ላይ ለናንተም ለሌላውም አካል በግልጽ ያሳያችሁበት ያሳየንበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ ድሬዳዋ በፊት በነበረው ታሪኳ ከአዲስ አበባ ቀጥሎ ትልቅ ከተማ በእድገትም በስፋትም በስልጣኔም ነበረች። ዛሬም የሃይማኖት ግጭቶች እንዳይኖሩ በብሔር መከፋፈልና ሽኩቻ እንዳይኖር ተናባችሁ ተግባብታችሁ ህዝቡና አመራሩ ህዝቡ እርስ በርስ ይሄን በማድረግ ድሬዳዋን የተሻለ ለማድረግ ዝግጁ ናችሁ? አላሁ አክበር አላሁ አክበር። መልእክቴን በዚህ ቋጫለሁ። ወደ ኡስታዝ ካሚል ሰጣለሁ። ረህመቱላህ شورا رجفتا دقيقة جبابا وني هرنو باسه مسجد نقبچو دامي مسجد نقبچو نلالي سامي نقبامي الرجرة
مسجدni nuuf mana keenya oli bakka diin keenya dhimma hawaasa keenya dhimma keenya waloo itti gaggeeffannu masjidni nuuf garuu yoo warri badiidha badii hojjete badiidhaan deebisna rabbi quraana keessatti akkijeewu wala tastawi alhasanatu wala as-sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan hamtuni fi toltun wal kitamiti warra badiidha waan toltuudhaan deebisi agarsiisinun jedha nuti sarra gocha boodatti hafa gocha fafatee kana kara qaroomina qabuun kara abshaalummaa qabuun civilized karaa ta'een deebisaa jirraami rabbi eenyu wajji jira rabbi haqaa wajjis jira diin keenya wajji jira ummata dirree Dhawaa ummata dirree ummata kashtii ummata fannaan isiniin boonna kabajaan biyya kanaadha kabajaa keessaniini dirreeni Itoophiyaa guutuu kan agarsiistu maali dirreen magaalaa maaliiti jaarraa kana keessatti nama faallaa namaa dhaabbate ajjeesuun nama faallaa namaa dhaabbate hidhuun nama faallaa namaa yaadaan dhaabbate digiraa adda addaa irratti geessuun doofummaadha moo doofummaa miti nuti jaarraa qaroominaa jaarraa guddinaa keessa seenuun keenya gocha keenyaani malee jechaa waan hin taaneef magaalaan dirree kana booda magaalaa keessatti namni wal gaarreeffatu keessatti wal balaaleffatu keessatti wal abaaroson ta'in akkuma kaleessaa amantaadhaan wal kabajanii antiqisho wal danda'anii jechuu kana baay'een fedhu barri wal danda'u sun dabruu qaba barri wal baatanii deeman dabree barri wal kabajanii barri wal jaalatanii wajjin jiraatanu mirkanaa'uu qabadeetii yaada kanaa jennaan dirree Dhawaa keessatti guddinni dagaaginni ummata keenya barmootaa fi tokkummaadhaan ta'uu waan qabuuf waan amma irra jirru kana daran gara gaariitti jijjiiruun nurra jiraata warra diin keenya tukan warra masjida keenya tukan warra kabajaa keenya tukan ofitti dhiisnu kana booda egaan kanaa jennaan Koreen fala barbaadduudha majlisa alaa wajjiniin ta'uudhaan sadarkaa adda addaatti dhimma kana kallattiin itti barbaachisutti adeemsisaa jira akkuma kanaan wal dhaggeeffannee akkuma kanaan wal hordofnee akkuma kana wal kabajnee kana booda nu sirrafnu jennee qabsootti deebinee jirra qabsoon ammaadhaa garuu qabsoo kara guddinaa qabsoo kara ijaarsaa qabsoo kara walii wajjiniin kabajaadhaan jiraachuu fi biyyattii kana keessatti waan nuuf malu akka nuuf malutti gara argachuutti kan nu deemsistu ta'a kanaafuu ganda keessa jirtan guutuu keessatti masjida keessan eeggachuun madrasaa keessan eeggachuun ulamaa'ota keessan eeggachuun dhimma keessani dhimma eenyutu walittuu kanaaf Somaalee jiraata magaalaa kana keessa Affaartu jiraata Oromoo jiraata Amaara jiraata sabaaf sablammii guutuu jiraata ummanni magaalaa kana keessa jiru diina shira diinni ganamaa galgala taxuun saaxilamuun qabu warra ergaa diinaa qabatanii dhufan saaxiluu qaba dakaa hanga gubbaatti egaan magaalaa kana keessatti kana booda wanti nu dhageenyu waa'ee nageenyaa waa'ee dagaaginaa waa'ee wal jaalalaa malee waa'ee walitti bu'iinsaa dhaga'uun barbaannu ይህንኑ ያልኩትን በአጭሩ በአማርኛ ለማስተላለፍ እናንተ የድሬ ዳዋ ሰዎች ኡመተ ቀሽቲ ኡመተ ፈናን ዓለም በሙሉ በተለየ ስም ነው የሚያውቃችሁ በምን በፍቅራችሁ በመዋደዳችሁ በመከባበራችሁ ነው የሚያውቃችሁ ይህ ዛሬ መቀጠል አለበት ይህ ዛሬ መቀጠል መቻል አለበት ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ወጣን መስጂዶቻችን መቃጠላቸው አንገብግቦን አቃጥሎን ነው የወጣን ነገር ግን እኛ ጥፋትን በጥፋት የምንመልስ ህዝቦች አይደለንም አላህ በቁርአን እንደነገረን እኩይ ተግባርና መልካም ተግባር አንድ አይደለም እኩይ ተግባርን በመልካም መልሱ ብሎ አላህ በቁርአን አዞናል አይደል ስለዚህ ላልሰለጠነ ተግባራቸው
ብለን ነው ያለነው በዚህች ሀገር ላይ በዚህች ከተማ ላይ እኔ ምናልባት መቻቻል የሚለው ቃል ብዙም አይጥመኝም መቻቻል አንዱ ይችላል አንዱ ይቻላል ከዚህ በኋላ ግን መቻቻል ታሪክ አልፎ ተከባብረን ተፋቅረን ተዋደን አንደኛችን የአንደኛችን መብትና ግዴታን አውቀን አብረን የምንኖርባት ከተማ እንድትኖር ነው የምንፈልገው ድሬዳዋ የሰላም ተምሳሌት የአንድነት የፍቅር ተምሳሌት የሆነች ከተማ የተለያዩ ሴረኞች ጧትና ማታ በሚሸርቡት ሴራ ውስጥ ተጠልፈን መውደቅ የለብንም በዘር ሊያጋጩን ይሞክራሉ በሃይማኖት ሊያጋጩን ይሞክራሉ በመዛብ ሊያጋጩን ይሞክራሉ እኛ በመዛብም በዘርም በሃይማኖትም አንጋጭም እና ከዚህ በኋላ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ የሙስሊሙ ጉዳይን በሚመለከት ከእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጋር በጋራ በመሆን ስራ እየሰራን ስለሆነ ወደ እልቅና ወደ ክብር የምንጓዝበት ጉዞ ነው አላህ ከኛ ጋር ይሁን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ